Kaleessa iddoo ta'etti waan asii arginatti fakkaate. Kaleessa idduma hojii kiyyaan ture iddoo hojii kiyya dhuftee turte maanaaf dubbisne ree? Milikkita leessaa ta'uutiin sadii taatanii tokko daa'ima xiqqaa tokko niitii qalloo deemtuu dheertuu wajjin uffata bitaan turre kaleessa dhaabaa wayyaatitti. Ishee harka qalleetti naannatu gargaaraa jiru sirraan immoo dhukkubsattu HIV dhukkubsatti. Dhala baakii waajjira gargaarsa qabda jechuudha moo akka nama gargaaraa jirtu maaf natti himne kanaan dura kaleessa moo iddoo hojiin jira jettee maana subdareema. Ishee faana na shakkiteeti moo reeyana ishee kun dhukkubsattu HIV qabdi. Ani koo kaleessa nan dagadhe mirsitti malee isheen dhukkubsattuudha ishee faana na shakkin. Maal jettee HIV qabdi jette moo maal jettee mee qorri irra deebime? Eeyyee isheen HIV qabdi ani ishee wajjin waan qabuus hin jedhe HIV qabdi ishee faana na shakkini. Wayyoo dhibee na nyaachistaati si'a nyaatu barbara na deemii jekiyya fuuldura wayyoo mucaallee makuma keetii waamama nan bareeru wayyoo. Yerman boo'in kaa maala taate boossa. Akkamittan hin boonye carraa kiyya na nyaachisteen waan meeqa oduu ni dadhu dhibeen na nyaachiste si'a nyaatu daa'imichi keeti miti amma na namattu. Daa'imichi kiyyuma bakka dhiifama balleesseera bakka balleesseera dura wajjin hin turre ishee faana. Dhibee na nyaachiste dhibee sittaan akka barbara na fuudhansi keessa baasa badii kiyya dura. Qoy dheengadda moo kaleessa sitti baafatte mee irra deebii yaadadhu bakka itti baafatte akkamitti paantii bakka goote wallaaltaati. Kaleessa galgala shaaworii galee achuma miiceera isas miiceetu fidee dhufeera garuu algarraan godhe ta'ee nam fannise ta'ee qalbiina keessaa fudhate bakka isaan beekoon daddafeetti hin bahichi keessa. Amma maaf qullaa dhaabbattaree waa ta'etti sharratadhu nama maal taate qamisuma kiyyallee fudhu. Qamisii keetan uffadhee hojii deemamu ani immoo hojii deemuudhaaf hin barbaade paantii jalaan kaawwadheetu surreeraan kaawwachuuf qamisii kee maal godhaan amma humna dhibeen. Gaafan dura haraqee dhuginii paantii fi kaalsii baay'ifadhu bitadhu uffata bitadhu guyyaa tokko sirra keessa ogaas hin jedhu sana nubattooti kunoo kanattu sitti dhufe amma guddaa eegeete nama lagalche. Isa jireenya kiyyaa ati nan gorsitu amma kan keessa kan kennaa ergisitu galgala bitadheen faara. Dhaabi dubbii kee achumatti narraa oduu maal odeessaa kuni paantii keessi ergisita irratti fincaa galtaate ani siyaala deemee tasii miica amma kana hin bitattu ati eessan naayitu. Haati manaa ofii kanaa oliyyuu namaa gooti paantii miti warqii bittee namaa kenneeti ati garuu paantii na dhowwatte waaqayyo beeka bichaa na dabarte nafis. Kanaan si goote anis si goote barbaadee fuudhi kan maal lagalchireena. I think garlic in jechuudha na fakkaate garlic no garlic in house no other material I think shiro is not enough good. Maal barbaaddeeti erguma duratti inuma laalta maa inni kiichinii keessa waan dhabdee jira. Ittoon hojjedha jedhee tanan garlic barbaade garlic itti gochuudha wati akka mi'eessuuf garlic hin jiru mana keessa. By the way, do you know the garlic? Do you know? Takalla garlic maal akka ta'e beektaa? Walau gudiin asitti hafe gooftaa koo na dhibee na dhibee. Gaariin maal sii godha mana keessa gaariin gadi ba'eera gaarii gammadaa barbaadde bishaan fiduu barbaaddeeti moo maatti goota gaarii. Oh my god. Garlic hin beektu garlic jechuun shunkurtii adii jechuudha barre you have to know this one kana beekuu qabda isa malee wantoonni mi'aawu isaa shiroo jechaa jira barre garlic gaarii isin jechaa jiru what is the mind. Amma garlic jettee istaandaardii kiyya laayifii faranjiiti waliif fakkeessinii ta'e ani shiroollee haa ta'u bulbuliitu manaa kenne akkama mana kiyyaatti ittiin jiraadha ingiliffa keetii araba kee walitti mahittee nama taphatin. You have to live in standard you have to know garlic malee ittoon hojjetamu mi'aawu isaa shiroo kanaaf itti bittee dhufta. Nama na hin maraatte moo hoo naa kennitti nyaata naa kenni hoo kan mana kana naa bahe niitii biraan fuudha maalis hojiin gubadda garlic takka gaarii jettee toon maraachuuf himooti hin maraatte. እንደዛ ነው እንደምትለው this is my house okay kana beeke ishii kun mana kiyyaam natu si ijaarsise malee ati na ijaarsise natu si fuudhe malee ati na fuune you have to live now wuxaa akkasii bayinaaf dafinaa bahe sitti meera hin salbatta yookaan kana irratti niitii biraa fuudha cufa niitiin kun. Ayi yaa carraa kun waanumatti bakka malee dhaabate. Kana beekuu danda'uu qabda ishii har'aan booda afaan tokko akka hin dubbanne ishii yoo this garlic man this dangerous man. Kaleessa deddeebisee si bilbileen ture bilbilaan kaastu maal taate. Kaleessa yeroo itti bilbiltu eessuma kiyya tokko wajjin hin ture mana isaatti turreeyyuu ture natti hin toleen sodaadde silkii kaasu. Dheengadda ganamas nama ta'e faana deemaa turteeyyuudha. Inni immoo mucaa obboleessa kiyyaati bar. Mucaa inni ganama wajjin deemtu sunoo. Isa kam inni dheeraa san immoo gabaabaa san. Nam lama moo wajjin deeman ture ganama. Lamaan isaaniitu iyyuu barbaade baruuf. Dheeraan sun obboleessa abbaa kiyyaati gabaabaan immoo obboleessa haadha kiyyaati. Maarreessummaan baay'ee qabda jechuudha. Waanuma hundaaf iyyuu inni dheertichi biraazarii kiyya hangafa inni xiqqichi yookiin gabaabaan ati wajjin deemtu sun immoo anaaf durbiinaa ta'a. Ani fattis fira jechuudha kaa. Obboleessa abbaa kiyyaati kanan jireef akkoo miinsi abbaa kiyyaa ta'e kanaaf ani malee waan biraa homaa wajjin hin qabnu bara walitti dhufeenyi keenya akkuma obboleettiiti malee waanuma tokko isheetillee. Fira waan seen ta'aniif hunda isaanii faana dabareen bulaa turte gaa. Bara waanuma tokko isheetillee waan goone. Waa gochuu keetii fi gochuu dhiisuu kee ragaa agarsiistu qabdaa? Ragaan agarsiisitan koo isheetillee qabu dhiifama naa kun bakka balleessan kiyya. Tole qondaala ammumaayyuu baga mul'atte kaa. Maal jechuu barbaaddeetiin hangalee waan ati jechuu barbaadde?
Waanan jechuu barbaadellee akkamitti sii galuu dadhaba yoo si bilbileen kaastu sa'aatii 24 bilbilli kee biizii jedha yoo takka ture saniin booda immoo mana hin jirtu maal jechuudha inni kun qo'imee natti himtaa? Ara qashtiiti yaani baruu barbaadeetii miti baruu hojuma biizinesii kana xiqqoo biizina godhe bakka dallaala kanas jalqabee tanan xiqqoo ishee walii gadi fiiguu jalqabee tanan malee maal jireenyuma keenya adii tanan. Eeyyan hojii biizinesii atee galtee sargee jiraate bilbila keetis xiqqoo ishii cheek godheen ture iimoofaa keessa seenee waatisaappii qo'i kan hunda isaanii eessaa fuute ediyyee zaabiyyee saariyyee magdiyyee qananiyyee qo'i hunda isaanii maal gochuu isaa keeti. Maaloo kiyyaa miti bar kontaaktiin kan siistarii kiyyaatti dheengadda bilbila ishii kan kiyya keessa godhee fayyadamee tanani. Ara baakki siistariin keessaa lama qabdi moo dhiira taate kan dubartoota kan hunda janajjantee kan suuraa ergisiiste kan viidiyoo ergisiiste kan maallaqa ergisiistu kan inni immoo jaalalleen kiyya du'e jettu. Dhiifama siistarii kiyyaa miti anuma janajjane nan balleesse dhiifama naa godhe. Waan hundaaf iyyuu gocha kee hunda isaa yoo bagan bareeti nama taatu miti adda geedha dhugaarsiin jechuudha. Afaan amma sirriitti bareeti mana akkaawuntii biraa saarii eessa jedhu banee itti janajjanaa ture garuu ati hin taatu bakka. Kanaaf adda baana nagaatti deemi ana hiriyaa akka keetii birraa. Giiftii xiyya takkittii xiyya balleesseera dhiifama naa godhe bakka hoo barbaadeen dadhabadda hoo barbaadeen arrabsi waa tokkicha kana bicha irra naa darbe. Ara baakki kan kamitti irra sii darba saariyyee maasawiyyaa magdiyyaa kan kamitti irra sii darba barbaadde baalage. Maaloo giiftuu kan nan haasa'e malee waan tokko baroo mangoone nan haasa'e jiru qaamanii argeen beeku. Kana caalaa maal gochuu barbaadde ture amma humna keetii bargoote bara afaan hunda isaanii janajjanuun odoo qaaman argatte hunda isaanii wajjin hinciiste irraa dhashuuf ture barkaroorri kee abbaa fuudha abbaa qabeenyaa akka qabeenya qabuutti itti immoo of ibsaa turte bara waan hundaaf iyyuu jedhe nagaatti akka keetii barbaade tiske. Badhaasi amma nama hin taatu ta'umiyyuu.